Sagalee Waaqayyoo har'a kan ilaallu kaayyoo Waaqayyoo keessa jiraachuuf gatii kaffalu harka walii keessanii wal qabaakeedha. Kaayyoo Waaqayyoo keessa jiraadhuuti jedhaan. Gatii kaffali jiraadhuudha. Gatii qabaayidha. Ameen jedha. Kaayyoo Waaqayyoo keessa jiraachuun gatii qaba. Gatiis nama kaffalchiisa. Kan garuu gatii kaffalanii gatii argatan Waaqa biraati. Biyyi lafaa gatii si kaffalchiisa malee gatii si hin kaffalu. Meerka walii keessanii wal qabaakeedha. Biyyi lafaayidha. Gatii si kaffalchiisa malee gatii si hin kaffaluudha. Sababiin isaayidha. Biyya lafaadha. Kanaaf sagalee Waaqayyoo keessa ta'ee sagalee Waaqayyoo waliin ilaalaa deemna. Mootota saduraa boqonnaa 17 lakkoofsa 10 irraa kan jiru waliin ilaallaa. Mootota saduraa boqonnaa 17 lakkoofsa 10 irraa akkasidha. Maqaa Yesuusiin nan dubbisa. Kana irratti Iliyaas ka'ee gara mandaraa Saraaphitaa dhaqe. Balbala kellaa mandarittii bira yommuu ga'ee dubartii qoran funaantu tokko ni arge. Inni ishee waamee adaraa bishaan dhugaatii ulleetti anaaf fidi jedheen. Isheen bishaan isaaf fiduudhaaf dhaquu utuu jirtuu ishee waamee adaraa buddeena cabduu tokko immoo harkatti qabadhuutii kottuu jedheenidha. Ameen jedhamee dabalaate. Guutummaa isaa dubbisuu dandeessu. Iddoo kanatti hin ilaaltanii namni kaayyoo Waaqayyoo keessa jiraatu ammam yoo ta'e wanti Waaqayyoo isaaf hojjetu guddaadha. Asirratti akkasiin hayyaataan na dhaggeeffattan isinitti dubbadha. Sababiin isaa namni kaayyoo Waaqayyoo keessa jiraatu gatii kaffalaa utuu jiraatu gatiin dhumarratti kaffalamaaf. Ameen jettanii jiran. Jalqaba gatii kaffaluun dirqamadha. Namni tokko aarsaa kaffaluun baay'ee barbaachisaadha. Ergi aarsaa kaffalte booda waan Waaqayyo sii godheef immoo dhumarratti immoo jaan agartaa jechuudha. Iddoo kanatti ilaaltan nama Waaqayyoo Iliyaasiin ilaaltu dubartii haadha hiyyeessaa tokko iddoo biyya Saraaphitaa keessa kan jiraattu ilaaltu. Dubartiin kun ijoollee qabdii. Kan isheen jiraattu biyya Saraaphitaa keessadha. Biyya sana keessatti caamsaa guddaan yookaan bokkaan badee ture. Haa ta'u iyyuu maleessaa biyyi sun beela hamaatti kuftee waan jirtuuf Iliyaas namni Waaqayyoo biyya sana keessa kan jiraatu laga Keeraatiin ture. Waaqayyoo akkasittiin jedha ture. Laga Keeraat keessa iddoo burqituun jirtu Waaqayyo achi dhaqe jiraadhu. Biyya kanatti bishaan badiisa maannoo bokkaan hin badaa. Lafti sun onaa. Namoonni baay'eenis hin beeluu hin dheebotu. Kanaaf ati gara laga kanaa Keeraatiin dhaqee Waaqayyo tole jedhee Iliyaas gara laga Keeraatiin hin bu'ee dhumarra achi jiraachaa utuu jiru bishaan sunis hin goddeedha. Maal godhu yaa Waaqayyo jedheetu Waaqayyoon gaafa gaafatu biyya Saraapitaatti ol ba'i. Dubartiin tokko kellaa Saraapitaarraa qoraan hin corti. Haadha hiyyeessaadha. Ijoollee qabdi. Kanaaf ishee yeroo ol baatu kellaarraa qoraan corti. Isheen nama koodha jedhee Waaqayyo. Haa ta'u jedhee gaafa inni laga Keeraatti ka'ee biyya Saraaphitaa kana dhaqu akkuma Waaqayyo isatti dubbatee dubartiin kun kellaa Saraapitaarraa qoraan corti. Haadha hiyyeessaati. Qoraan bu'achuu baateedha. Maaliif nyaata hojjechuuf yookaan immoo waan qabdu ishee mana keessaa qabdu jechuudhaaf qoraan corachuu baateedha. Haa ta'u iddoo kanatti ilaalta hojii Waaqayyo kanaa ilaalaa. Laga keessaa Waaqayyo bishaan burqaa baasuu wallaalee miti. Yookaanis immoo Waaqayyo bokkaa roobsuu wallaalee miti Iliyaasiidhaaf. Waaqayyo dubartii kanaaf carraa guddaa waan qabuuf Waaqayyo burqaa sana waan goseef isheedhaaf dhimma waan qabuuf gara dubartii kanatti erguudhaaf Waaqayyo waan guddaa tokko hojjete. Asirratti ilaaltanii gaafa Saraaphitaa dhaqu Waaqayyo dubartiin kun kellaarraa qoraan cortii akkas jedheen yaa dubartii nana maaloo dheebodheera bishaan naa fidi ittiin jedheenidha. Tole jettee bishaan fiduudhaaf gaafa isheen deemtu itti dabalee sagalee isaa ol kaasee dubartii kana hin waameedha. Maaloo itti dabaleeti biddeenni yoo jiraate illee itti dabali naa fidi bishaan kana duukaa. Ani baay'ee beeleera baay'ee dheebodheera jedhee nama Waaqayyoodha ilaala. Nama Waaqayyoodha. Macaafni qulqulluun immoo keedha. Namni raajii tokko bishaan burcuqqoo tokko buddise gatiin isaa salphaadha. Haasaa gatiin isaa maalidha? Guddaadha. Meerka nama sumbukkee qabaate bira gatiin nama Waaqayyo guddaadha jedhanii
Kanaaf iyyoodhaani faanni miilla isaaniidha hojii hojjeta jedhaani namni amanu ameen jedhame. Eliyaas Waaqayyo eebba duukaa waan jiruuf faana isaa duukaa Waaqayyo waan ta'uu barbaadeef afaan isaa duukaa Waaqayyo waan ta'uu barbaadeef Waaqayyo gara dubartii kanatti erge. Faana isaa duukaa Waaqayyo waan jiruuf Eliyaas duukaa Waaqayyo waan jiruuf asirratti waan tokko nasinitti Waaqayyo gaafa itti dubbatee jiru tole jettee akkeetti itti deebite gaafa biddi waa'ee biddeen yaasa'u itti dubbatte deebite anoo qoraan kana bu'achuuf waan mana keessaa qabu daakuu konyee tokko duwwaatu jirti mana koo keessa isheen iyyuu nan geessu homaas naaf hin gootu ijoollee koofis waan gootu maal sii godhu nama Waaqayyo itti jedheen tole naa jedheeti isuma sana naa toshi naa fidi jedheen ameen jettanii utuu tokko tokkooti hin didamne tole jedheen isuma jedhe naa toshi naa fidi jettiin jedheen ishi kaa jettee isa duukaa jettee bittiltee fi waan hundumaa gootee fi nama kanaaf fidde gaafa fiddee jirtu gaafa fiddee jirtu hin nyaate hin dhuge tokkoffaa irratti gaafa laaltanii jirtanii tokko gaafa jettan Waaqayyo waan xiqqoo baay'isuu beeka Waaqayyo gaafa kaayyoo Waaqayyo keessaatu merka walii jettanii ol qabaa keedanii gaafa kaayyoo Waaqayyo keessaatu jedhanii xinnoo baay'isa jedha amalli Waaqayyo jedha xinnoo maal godha baay'isa sifa baay'isure harka ol qabadhaa bara 2018tti sirratti irraa jiru padda afaan dibeen ganama kana namna mani ameena jedhudha bara 2018tti yoo gatiin ol kee kan kee xinnootu baay'ata ila kan kee xinnootu safara biyyaa ollaadha baay'ate waata meesee sadi ameen jedha walaati dabala ameen jedha sasadafa ameen jedha xinnootu maalta gaafati kaayyoo Waaqayyo keessa jiraattu xinnootu baay'ata guddaa ta'e fituun taane xinnootu baay'ata sababiin isaa Waaqayyo kaayyoo Waaqayyo keessa jira waan ta'eef kaayyoo Waaqayyo waan keessa jiruuf xinnootu baay'ata akka sadeen ergi nyaatee garaa geessifate bishaan isaa dhuge booda haara galfatee beeluu isaa ba'e booda dadhabbii isaa ba'e booda akka sadeen waan jecha cimaa tokkotti jedhe Eliyaas bara biyyi kun waggaa 3 ji'a 6 beelatti kufte dheebuutti kufte gurguddoonni biyya kana ciccimoodha kan jedhaman hin beela'u hindu wanta baay'etta ati garuu mana kee keessa waggaa 3 ji'a 6 wanta ati nyaattu wanta ati dhudhu hin dhibamu ijoollee kee fedhe Waaqayyo isiniin gala maaloo ameen jedhamisi harka keessa ol kaafadhaa bara namni beela'u bara namni dhiphatu bara namni jiraatu dhabu ijoollee kee wanti eebbaa mana kee galeera bara keef hojii keef gaa'ila keef mana keef wanti eebbaa tokko galeera siya sadi naateera lama dabalaa jedha sasadaffaa dabalaa jedha gaafa dubbatta waan tokko sinita ameen jettanis gaafa dubbatta waan ajaa'ibaa tokko sinita kanaa Waaqayyo ittiin hojjetu hin beekamu dubartii kana hamma deebee biyya kana keessatti bokkaan deebee robuutti mana kee keessa wanti nyaatamu wanti dhugamu hin dhibamu mana kee keessa hundumtuu guuteedha jedhe harka walii keessa ol qabaate mana kee keessa kana booda hidhaanii bira dabalaate waan hundumaa guuta hidhaanii ergii kana jedhee booda mana kee keessa daakuunis hin dhimne wanti nyaatamu hin dhimne zayitiinis hin dhimne hunduu guutuudha Waaqayyo wajjin hunduu guutuudha bara 2018 Waaqayyo wajjin hunduu guutuudha iyyana duukaa jira bara 2018 jedha wanti hundinuu jedhame guutuudha jedha eenyuudhaaf in amantuu arraa kaasa isiniif haa ta'u bara udaan gugee waddade keessa bara mangaaganarree waddade keessa dubartiin kun gadi baatee taraan qabanne hirmii dhaxxee nyaanne mee dhaggeeffadhaa bara sana keessa udaan gugeetu kiiloodhaan nagadama mangaagaa harreetu kiiloodhaan nagadama kanuma keessa bara sana keessa taraa qabatanii utuu isaan taraa qabatanii isheen taraan nanne mangaagaa harree barbaachisan udaan gugee barbaachisan minaanti badeetiin wanti hunduu badeetiin kaayyoo Waaqayyo jiraata taanaan hin baddu ati harka walii keessa wal qabaate keedhaanii kaayyoo Waaqayyo keessa jiraata taanaan hin baddu jedhanii sababiin isaayidha gatii kaffaluun keedhaanii dirqama jedhanii booda garuu jedhanii kaasaadhaan sii kaffalama jedha yoomii kaase in amantuu harka keessa ol qabadhaa maqaa Waaqayyo isa jiraatan irraa kaase isiniif haa ta'u በኢየሱስ ስም isiniif haa ta'u walii keessa wal qabaate sii ta'a gammad jedha dabalaate kanaaf
macaafa qulqulluu kana keessa bara udaan gugee waddade keessa Waaqayyoo waan guddaa hojjeteef karaan beekamne Waaqayyo baay'iseef hin baay'isee Waaqayyo dhumarra utuma ta'anii jedha macaafni qulqulluun haadha hiyyeessaa kana mucaan duraa dhukkubsateedheen mucaan duraa maal ta'e dhukkubsate gaafa dhukkubsateedha dubartii saraphitaa kana mucaa ishee qabdu duraa dhukkubsate mucaan kun darajaa duraa argee hafuura baafachuu dadhabeedha keessa ba'ee mucaan kun maal ta'e hafuura baafachuu dadhabe jiraachuu hin dandeenye akka itti fiiddee furmaanni nama Waaqayyo bira jira waan ta'eef yaa nama Waaqayyo eennan ati du'an mana kootti fiddee dhufteetti gaafa dubbattu ati rakkina mana kootti fiddee dhufteetti anu nama Waaqayyo tinsisee akkamitti mucaan kootutu jirtu du'aatti ilala gaaffii garbummaa gaafatti tun taane gaaffii maalummaa mucummaa Yesuusin gaafatte ilaa jecha kana sirriitti dhaggeeffadhaa maal sossodaataa miti siloo Waaqayyotu addaan si erge arkeera mucaa koo ajjeesuu dhufteeti mucaa kana harkaa fuudhi jette guutummaa isa dubbisa harkaa fuudhi mucaa kana mucaan kun du'eera hafuura baafachuu dadhabeera mucaan kunis mucaa jaate garuu na duraa du'eera ati maaliif mucaa koo kanaan na duraa ajjeestaa jetteen meerree mucaa harkaa fuudheetudha ati deebi'eetu gara mana keessatti ol ba'eetudha eenyuun kadhachuu jalqabeedha Waaqayyoon kadhachuu jalqabeedha Eliyaas boo'ee Waaqayyoon kadhateera yaa Waaqayyo na salphista na fiddee kakura na fiddee as dubartii kana waa hojjette mucaa kana moojjeestaate maaloo jedhe Waaqayyootti iyyeedha imimmaanii lafa dhee Waaqayyoon kadhate Eliyaas jechuun nama kadhataate nama yeroo hundumaa Waaqayyootti kadhatu baraka kumoofaa keessatti nama Waaqayyoo dhageessifatu baraka kuhaaraa keetti moo kan akka Kiristoos Waaqayyoon dhageessifatu jiru abbaasaa dhageessifatu jiru baraka kuhaaraa keessa Museef Eliyaas Elsaa'i namoonni kun baay'ee Waaqayyoon dhageessifatu gurra takkaa Waaqayyoon dabarfatu maal warqa walii keessa lol qaba Waaqayyo haasaa kee dabarfatiin jedhani maalu waan dhagaarala nama sadi bu'atta Waaqayyo haasaa kee dabarfatiin jedhani maalo sababiin saayida Waaqayyo gaafa haasaa kee dhaga'uudha waan haaraatu sii taa'idha namoonni baay'een akkas godhu Waaqayyoon kadhatu gaafa kadhatan kadhannaan isaanii fudhataman qabu na dhaga'i Waaqayyo hin dhaga'u Waaqayyo maaliif beektaa Eliyaas nama akka garaa Waaqayyoo qaba meeshaa dhaggeeffadha waan tokko sitti hima amma namoonni baay'ee maamna dhageessu hiika jireenyaa sitti hima dhaggeeffadha kadhannaa Waaqayyo nageenya sitti hima baay'een keenya kadhannaa jallinaa waan kadhannuuf Waaqayyoon dhaga'u itti Waaqayyoon dhageessu ittiin jallina kadhanni nama jeefne fidna Waaqayyo garuu nama jeessu miti Eliyaas namarratti kadhatu hin taane namaa kadhata abeen jettaniis Yesus namaa kadhata malee nama oolchee kadhata malee kanaaf kadhannaan isaa dhaga'amu amma baay'een keenya kadhannaan keenya maaliif hin dhaga'amu yoo jettan namarratti kadhanna ollaarratti kadhanna ajjeesi balleessi boolla buusennee kadhanna Waaqayyo garuu hin balleessu sababiin isaa yerootti namaa kadhatu diina keef iyyuu maal godheedha kadhadhoodha nyaachiseedha miti caalaatti iyyuu warra si jibban warra si ari'atan iyyuu maal godheedha nyaachisi obaaseedha yeroo sana kadhannaan kee dhaga'ama diina keef kadhatta waan ta'eef biyyaafuu kadhatta waan ta'eef harka walii keessanii ol qaba gaafati diina keef kadhattu Waaqayyo dhaga'aa jedhani diina kee irratti kadhattatan hangaruu jedhani hin dhaga'u jedhani sababiin isaa jedhani Waaqayyo jedha diina kee jaalladhu waan jedheefidha diina kee maal godheef jaalladhu waan jedheef kadhachuu fi qabna irratti kadhachuu qabna ajjeesi balleessuu qabna Eliyaas Waaqayyoon kan hin dhaga'uuf namaa kadhata Waaqayyoon kadhata dooshee jalloota deebisee sababiin inni bokkaa balleesseef iyyuu jallooti maa biyya kana mancaasu jedhe mootiin haa maa biyya kana balleessaa jedhe mootiin haa maa biyya kana xaragee balleessa zarimaansarii kana maa balleessa maa hortee dhaloota badii maa baay'isaa jedheetu Waaqayyo bokkaa kana balleessa de balleesse samii irraa maal godhe Eliyaasituma balleesse kadhatee Waaqarraa samii irraa maal godhe balleesse bokkaa balleesse bokkaa dhumarra immoo kan roobse seenyumadha kan roobse seenyudha harka walii keessa ol qaba Waaqayyo waa tokko sitti hima meesicha tokko sitti hima harka walii keessa ol qaba Waaqayyo waan haarasiif hojjeta jedhani Mis gurra keessa na argisa Waaqayyo gaafa kaase biyya Saraphitaa keessa dubartii tokko konyeedhaan fidee Waaqayyo konyeedhaan galche eenyuun Eliyaasiin ameen jettaniisi konyeedhaan bokkaa caamsee konyeedhaan bokkaa bane Waaqayyo harka walii keessa ol qabaati konyeedhaan bokkaa caamsee jedhani konyeedhaan jedhani bokkaa fideedha ameen jedhame dabalaate dubartii mana Saraphitaa keessa daakuu konyee tokko duwwaan qabaa'ette barruu amma barruu keessa tokko duwwaan qabaa'ire gaafa bokkaan roobes maaltu ta'e jedhan hamma duumessa harkaatu maal ta'e mul'ataa jira de eenyu
Giyaas gargaartuunsa akkasa dhaggeeffadha. Waaqayyo gaafa bokkaa balleesse beela balleessuuf jedhee mana dubartii sana keessa daakuu konyaa tokko bara dheeraa jiraachisee Waaqayyo. Bokkaa roobsuuf jedhees Waaqayyo waan akka barruu harkaa geessus Waaqayyo fide. Sababiinsa Waaqayyo akka itti kaasu beeka, akka itti muruu qaba. Harka walii geessanii wal qabaa maaloo keedhaadhi. Waaqayyoodha. Akka itti kaasu qaba. Akka itti muruu qaba jedha. Eenyu? Aasaa eenyu? Hin godhamu hin godhu Waaqayyo. Harka keessa ol kaafadha Waaqayyo naa raawwata jedha. Jira naa ta'a jedha mee dabalaate. Waaqayyoon bara dubartii keessa daakonnyaa tokko bara dheeraa jiraachiseetu bokkaas immoo akkuma barruu harkaatti fidetti agarsiisa Waaqayyo. Maaliif waa'ee konyee kana haasaa Waaqayyoon isinitti dhaggeeffadha. Waan akka barruu kana Waaqayyo maaliif haasaa? Barruudhaan dhufe barruudhaan gale Yesuus. Barruudhaan dhufe barruudhaan cufe barruudhaan bana Yesuus. Daakuu konyee tokko barruudhaan dhufe harka walii keessa ol qabaa keedhanii. Yesuus jedhanii beekaa cufas beekaa banas jedha. Ameen jedhamee dabalata. Sababiin isaa Waaqayyoo kan inni hojjetu maaliifidha? Ilaa kan inni hojjetu Waaqayyo barruutti agarsiisee daakuu konyee tokko agarsiisee barruudhaan naqee bane Yesuus. Barruudhaan cufe barruu maan bane Yesuus. Barruu harkaatiin cufe barruu harkaatiin bane Eliyaasiif. Ameen jettaniisi. Gaafa Waaqayyo biyya sana badii namoota hundumaa ta'e amma gaayaa Waaqayyo sabni kun si barteetti amma bokka kana roobseedhe. Haa mootichatti beekaaf tokko keedhen. Ameen jedhamee dabalaate. Siif biyya kana kan balleessaa siif hortee keedhaadhen. Inni immoo Eliyaasin akkee siif hortee kee biyya kana balleessaa. Itoo naaf hortee koo ta'e maan biyya kana boo'ee kana dhareedha. Ati garuu biyya kana balleessaa jirta. Eenyu akka badu laalla Waaqayyo garuu naan dibeedha jedheen. Ergisii kana booda Waaqayyo biyya sana keessatti bokkaa roobsuudhaaf Eliyaasidha. Gara abbaa hin naqeetudha. Jilbeenfatee Waaqayyoon kadhate. Inni hin kadhataa gadi ba'i naa ilaali Giyaasidhaan. Ameen jettaniisi. Gadi ba'i maallaa godheedhaan ilaali. Wanta ta'u naa ilaali. Waan kana dubbadhu tokkoffaa kadhate. Hin jiru waa'u hin jiru. Lammaffaa maaliif ta'uu dide? Mee dhaggeeffadha waa tokko sitti hima hiika Eliyaas kadhatee sitti hima. Tokkoffaa irratti beekaa dhaga'uu dide Waaqayyo. Lammaffaa irratti Waaqayyo beekaa dhaga'uu dide. Sadaffaa irratti Waaqayyo beekaa dhaga'uu dide. Tokkoffaa kadhate jilbeenfatee kadhate. Hin jiru naan waan tokko hin jiru duumessedhe. Lammaffaa naan hin jiru ammassedhe. Sadaffaa hin jiru jilbeenfatee kadhateeti. Yaa Waaqayyo maaloo humna naa dabali bokkaa kana fide jilbeenfadheen si kadhataa jira. Tokkoffaa irra gadi ba'e. Mee ilaali Giyaasannaa lakki waan jiru. Lammaffaas humna naa kenni yaa Waaqayyo maal jedhu ammas hin dide Waaqayyo beekaa dide si'a torbaffaa irratti maaliif dide beektu Waaqayyo merka walii geessan ol qabaa keedhaani maaliif isa jalqabaan nageenya beektaa jedhin maaliif isa ja'affaas nageenya beektaa jedhin waan ta'eefidha jedhin sababiin isaayidha akka ati deddeebite humna dabalattu bira Waaqayyo deddeebisee si kadhachiisaidha. Ameen jettaniisi akka ati maal taatuuf humna dabalattuuf Waaqayyo deddeebisee humna fida. Ameen jettaniisi. Dubarra Eliyaas si'a ja'a kadhatee homaayyuu dhibe. Giyaasinuma ilaala duumessa samiirra homaayyuu hin jiru. Amma dhumarra garuu isa miidhanaa kanan Waaqayyo waa gochuu qabdadee torbaffaarratti Giyaas waa hin jiru naan waan amma barruu harkaa geessu tokkotu jirti gara labbayyaa irraan jedheen. Ameen jettaniisi. Waan amma mayi galaa maaltu jira amma maali geessi amma barruu harkaa mana dubartittii keessas konyeedhaan kaasee Waaqayyo barruudhaan gashe harka guutee si gasha barana nama hin jirtan harka keessa ol kaafadhaa ta'e harka guutee na gasha baranadha Waaqayyo waan isaan beeku warra isaa amanan harka guutee gasha sagalee keessa ol kaasaa iyyaa ta'e harka guutee na gasha Waaqayyoodha. Sirriitti sitti lallaba dhaggeeffadha wangeelli kun wangeela jarana wangeelli kun wangeela hiidhaa hiika danqaraa cabsu waan hin jirre jiraachisa. Ilaaluma irratti akkasii dhagaa gaafanni galaana bayyaa irratti argee jiru akkeetti naan haa mootichaan bokkaa jabaa dhufaa jire waan kaleessa arge waan ta'eef daawwannaa tokko waan dinqiin argeera waan ta'eef amma barru duumessa barru argeetu bokkaa jabaa bubbee hamaa qabu garmalee cabbii qabu dhufaa jira waan ta'eef fiigii galii makiinaa kee kaafadhuu galittiin jedheenidha. Fiigaa gaafa dhaqeetu bokkaan diiqaatti dhufee guute yaa mootichaa Eliyaas akkas naan jedhe Elaamee naan makiinaa kee kaafadhuu gali bokkaa jabaa garmalee roobuu dhufaa jira de fiigaa kee haa mootichi fiigaa gaafanne ka'u iddoo kadhannaa isaatti magaa gahee kadhannaa isiitti iddoo kanatti dhaggeeffadhaa. Waaqayyo maaliif kadhannaa dheeraa kadhachiise beektu? Eliyaas gaafa bokkaan roobuuf jalqabu makiinaa isaa mootiin haa kaafatee fiigaa man fiigaa jirutti Eliyaas immoo miilla isaa qulqulluu lafaa kaasee fiigee
Makiinaa darbee mee dhaggeeffadhaa jira. Makiinaa darbee manatti galetu bokkaa isin qaqqabin. Makiinaa mootii garuu karaatti qaqqabin bokkaan. Kadhannaa jilbaa laalame barana Waaqayyoo hundumaa kuttee dabarta siin jedha hira. Wayyoo mee ameen jala mee dabalaati mee. Mee keessa kabadhaa anoo waan san beekula. As keessa namoota baay'ee jiru gurguddoota baay'ee jirtu amantoota namoota baay'ee jirtu. Waan tokko sitti dubbadha mee keessa kabadhaa. Bageetaa ba Yesuus Kiristoos waan dubbadha. Waatu ta'a. Har'a Waaqayyo gooftaan macaa kadhannaa kee bara dheeraan humna godhin akka itti fiiddee dabartuun si godhate Waaqayyo. Labaasiyaa. Merka walii keessa loo qabaate mee Waaqayyo waan haaraa siif hojjeta hidhaa dabala. Dabalaa jira Waaqayyo waan haaraa siif hojjeta hidhaa. Makiinaa fiigee dursee manatti galetti bokkaan isin qaqqabin. Iliyaa haa mootichi garuu makiinaan baay'ee fiiga lala. Makiinaan akkamitti namaan dorgomte. Merka walii keessa loo qabajee keessa lolaati mee kun gaaffiin ta'uu dhimmee dabani. Atileetis miti jedhanii mee Qananiisaafas miti jedhime Daraartuu Luufas miti jedhime akkamitti makiinaa darba namichi kun jedhime shaakala sin qabu jedhanii mee dabalaati akkamitti fiigee darbaa jedhime shaakaloo liisii dhumnaan hundumaa dabartaat Achilaa rabaasiyaa shaakaloo liisii dhufeennaan hundumaa dabartee jeeti argamtaame qabeenyaan jireenyaan hafuuraan dibataan kabajaan humnaan Waaqayyo gaafa ka'u karadu callumadi beekaa callise Waaqayyo hindi deemee tokkoffaa karadu callumadi hindi deemee callumadi karadu hindi deemee callumadi karadu hindi deemee callumadi karadu guyyaa isaatti garuu dachaadhaan siffisa Waaqayyo haleluuyaa meelillee galataraadhaa malo jabeessaati Waaqayyoodha. Sababiin isaa Waaqayyo fiigsisee dabarseedha fiigsisee siyaa dabarsu barana. Mee nama sibukkee maalo dubbiin kun natti jabaate maan isaan beeku barana bara 2018 dhaan mee dabalaati. Fiigsisee dabarsa jedhanii. Yoomi kaase? Hin amantaa? Teellaa miti barana fiiddee dabarta. Qabeenyaan dursitee dabarta. Beekumsaan dursitee dabarta. Qajeelummaan dursitee dabarta. Bara hamaa kana keessa Waaqayyo kanaan jedha jiru ijoollee koo durseen dabarsa naan jedha raa. Loora labaasiyaa. Ilillee galatalaadhaa malo Yesuusiif galannaa ta'u. Kaayyoo Waaqayyo keessa gaafa taatu. Namni gaafa kaayyoo Waaqayyo keessa ta'u. Salamaffaa maal ta'a beektu? Gaafatti kaayyoo Waaqayyo keessa taatu. Nama si jibbu baay'isa. Gaafatti kaayyoo Waaqayyo keessa taatu nama maal si godha? Si jibbaa jibbinsi dabala gaafa Waaqayyo wajjin ta'u. Jibbinsi dabala. Harrabsoon dabala. Maqaa baduun dabala. Hin salphata miti dabalaa deema. Haleluuyaa. Gaafa guddinni kee dabalu jibbinsi kee si jibbaa malee si jaallataan deeman maqaan kee badaa maqaan kee sin tolu gaafa guddicha qabdu. Sababiin isaa maaliif beektu? Dabalaa waan jirtuuf bara hamaa kana keessa nama baay'ee dhuma nama baay'ee salphata ati garuu dabartee jiraata. Beeseera uumaan boqonnaa 37 lakkoofsa diraan dubbisame. Yaaqoob inni Israa'el jedhamu ilma dulloomaa isa jalaa argate. Dulluma isa jalaa argate waan ta'eef Yoosef ilma isaa hundumaa caalaatti ni jaallate. Qoloo dheeraa harka qabu ni hojjechiiseefidha. Waa'ee Yoosef isinitti kaasa. Yoosef kan inni jibbamaa deebi'ee buluun isaatiin maaliifidha? Kaayyoo Waaqayyo keessa jira. Meeshaa hojii keessa olaalaate keedhame namni kaayyoo Waaqayyo keessa ta'uu daamee dabalaate. Jireenyi isaa hidhaa. Hin eebbifamayidha. Yoosef jibbamaa dhufe malee jaallatamaan dhumne. Jaallatamaa giyya gitti hin galle. Jibbamaa gurgurame. Jibbamaa gaala warra Gibsi jaalabbate. Jibbamaa biyya Fariyoon hin naqe. Jibbamaa mana hidhaa gale. Jibbamaa ergamaa ture. Hamma kana keessaa Waaqayyo kaayyoo Waaqayyo takkaa guyyaa tokko ganeen beeku. Eenyu? Yoosef. Jibbamaa hamma Waaqayyoof ta'u kana keessatti Waaqayyo jireenya isaa jijjiiraa geeddaraa kaayyoo Waaqayyo keessa gaafa taatu Waaqayyoon hin dhageesse. Ani Waaqan dhagaa'e. Nama akkas Waaqayyoon dhaga'u nagartani. Eenyuun? Yoosefiin. Waaqayyoon dhagaa. Yoo Waaqayyo jedhe malee, yoo Waaqayyo dubbate malee, yoo Waaqayyo jedhe malee, Waaqayyo jedheera, Waaqayyo dubbateera. Iyyaasuunis akkasuma Waaqayyo yoo dhagee malee lolan naqu. Yoo Waaqayyo dubbate malee waa ittiin bu'u. Asii dhagaa kana fuudhas hin buutu. Yoo Waaqayyo jedheera dubbateera Waaqayyo milkeessa Waaqayyo. Waaqayyo dubbateera milkeessa Waaqayyo. Waaqayyo jedheera kaayyoon Waaqayyo keessa jiraachuu jibbamaa deemtaman jaalatamaan deemtu. Sababiin isaa biyyi lafaa maal Yesuus ana muka jiidhaa yoo akkas godhani gogaa immoo akkama godhan reedhe
jiran Yesuusidha. Gogaan immoo nutti fakkeessiti fakkeenya Yesuus dubbatu. Anayyuu isa waaqa ta'eyyuu na gossanii na reebanii na garafanii na ajjeesanii isin warra muka gogaa immoo akkama sana godhaniireedha. Biyya lafaadha. Merka walii keessa ol qaba biyyi lafaa gadheedha jedhame. Sababiin isaadha. Waaqayyoodha. Si gargaara keessaa si baasaadha. Mee keessaa na baasaadha mee dabalaate. Nan baagan jettan. Maqaa Waaqayyoon irraa kaasee keessaa si baaseera. Yesuusim keessaa si baaseera. Humna dhiiga Yesuusin keessaa si baaseera. Harka walii keessa ol qabaa keessaa si baasu jedhaan dabalaate. Yoosef Waaqayyoo duratti nama kaayyoo Waaqayyoo jiraatudha. Hinduu malee Waaqayyoo kaayyoo Waaqayyoo irraa kan inni abbaa qabeenya saba baay'ee ta'eef sitti marageeffadha. Waaqayyoon nama dhagee hojjetu. Gaaf tokkotti bissi 11 bissi 12 keessaa bissi tokkoof gugguufanii bissiin 11 isaaf gugguufu turanidha. Ji'aa fi urji aduu fi ji'atu urjiidhaaf gugguufa argee turedha. Kanas abbaatti mi siif gugguufnachuu keedhaare jedhee ijoolleen keessi bolaan keessi gugguufudhane dhumarra garuu hangafoonni isaa horiitiin suturan baraa keessa galaa fuudhee fi dhaqaa ture. Gaafa isaan galaa fuudhee dhaqan isaan immoo irratti mari'atu jibbanii eenyuun jibbanii Yoosefin jibbanii namicha kana Yoosef kana maal goone hin ajjeefne inni tokko boolla buufne inni tokko gurgurra utuu isaa walitti qabanii Yoosef yaa'uuf dhufe sagalee isaa kaasee obboloota isaa waamaa dhaqee obboloota koo eessa jirtu galaanni isinii fide isaan garuu si ajjeefna eessarta boolla si buufna obboloota koo abbaan koo na ergee kaayyoo abbaa koo galmaan goona deema obboloota isaan immoo akkeedhuun si sheegadee of tuultuna si ajjeefna obboloota koo ani isin barbaada dhiiga koodha eessa jirtu jedhan inni immoo itti galagal isaan immoo itti galagalanii boolla si buufnu barbaadaa jirra boolla buufaatti gasi darbachuuf biyya Gibxi si gurguruuf obboloota koo eessa jirtu abbaan koo waan na jaallatuuf galaa waadaa fideen si dhufeera kan bara baraan isaan immoo deebi'anii eessa si buufna si qalla abbaa keenya si jaallata boolla si buufna dhuun inni gaariyaase Waaqayyo gaarii si fedha maaluun siniin galle jabeessaatiif gaariin Waaqa bira duwwaadha jedha ameen jedhamee dabalaate. Gaarii hojjete amma kana keessa guyyaa tokkollee jarroonni kun gaarii godhan jedhe galaa harkaa nyaatanii fuudhaniitu erii gala isaanii nyaatan mucaan bukkee taphata wallaalaadha waan ta'eef harkaa nyaatanii quufaniitu bukkee mataanii mucaatti mari'atu. Kaayyoo waaqessi mucaan bukkee mataanii irratti mari'atu bukkee mataanii ajjeesu mari'atu bukkee mataanii boolla buusu mari'atu dhumarra garuu kan nama ajaa'iba dabanneen gaafa warri Gibxii naggaadonni Gibxii dhufan gagam godhan maal jarana maal taatanii gagam godhanii mucaa fuudhanii boolla keessa buusan. Obboloota koo namni isin haadhoo koo namni isin akkamitti na galaafattu isin maal jarana maal sitti balleessa homaan been maalan godhe homaan been lakkii kaayyoo Waaqayyootu karaa mucaatti hin guddisudha. Gaafa sii ka Waaqayyoo karaa obboloota karaa maal isin dhufa Waaqayyo jaallattus jibbitus amiin jedhama wala dabalaate gaafati kaayyoo Waaqayyoo keessa taatu maal jarana nan jaallattanii anu sinin jaalladha sinan jaalladha fangalaa sinin fide lakki baako of tulummaa ki fideefte boolla buusan achi baasanii irratti mari'atanii haiddu boofadhanii homaas ta'uu deema achi keessa sagalee isaa olkaasee obboloota koo na baasaa maaloo ganaa mul'ata guddaan baadhee jira obboloota koo na baasaa maaloo ganaan ulfina baay'een na eegaa jira nan ajjeesinas keessa na baasaa isiniif iyyuu bu'aan buusa nan ajjeesinas keessa na baasaa ani ganaa waan baay'ee baadhee dhufaan jira maamna ajjeeftu maamna jibbittu sinumaaf han taa'idhaan isaan garuu jedhanii isa galaafachuu barbaadu achi keessa miilla isaa harka isaa walitti hidhanii biyya Gibxiitti akka naggaadatti qaqqaban jedhanii kottaa meedhannaan nama sitti gurguru barbaannadhaan bara sana immoo bara daldalaati bara nama daldalaniidha. Waaqayyo jiretti jirutti itti fakkaatamanii beekaadha Waaqayyo yeroo sana Waaqayyo waan jiretti itti fakkaata jira Waaqayyo beekaa godhe harka walii keessan qabaati Waaqayyo beekaa godhaidha jedha maaloo Waaqayyo beekaa godhaidha haleluuyaa Waaqayyo beekaa hojjeta dhumarra Yoosefin fuudhanii maal godhan waliin mari'atanii karaa jalqaban gatiin meeqaadha 20 30 didan meeqaan gurguran 20 Yoosef 20 qaa godhanii gurguran Yesuustu akkanii dhagu godhee bee jiran meerka walii keessa qaba barana jedhanii si gurguranis boolla si buusanis si awwaalanis baatee lafa kaayyoo kinuma geessa jedhanii yeroo isaanii dhaydha jira yeroo isaanii dhaydha si ajibbanis jira si atuffatanis jira si adiisanis jira guyyaa dhufaa dhaydha namni tamanu sagalee isaa kaasee ameen jedhamee dabalaata haleluuyaa boolle si yaabus rakki ulaagaan si yaabus haalli si yaabus waan saambeetu Waaqayyo butee si baasa Waaqayyo butee si baasa harka keessa ol kaasaati mee butee na baasa dhamee dabalaate kanaaf
Yoosefin biyya Gibxitti gaafa gurguran jedhanii dhaqeechittis rakkina guddaatti gale. Kana Waaqayyo keessa jiru ana gadeera. Waaqayyo wallaaleeti maana qortan jenne maali Waaqayyo maana qorta maala bulaa kun gurgurame abbaa koo sarraan nan dhaben jenne. Wayyo abbaa koo achi taa'e. Wayyo abbaa koo abbaan koo illee na jaallata'edha. Abbaan koo illee baay'ee qoloo dheeraa naaf hodhiisee waan ijoollee isaaf hin goone naa godhe abbaan koo na jaallata'edha. Waaqayyo sana jaallata'edha. Wayyo obboloota koo garuu na gurgurtanii jedhe. Garuu Waaqayyo gaarummaaf godhe jedhe calluma dheetti fufee hojii isaatti. Achi isa dhaquus mucaan dhaabbii toleessa bareedaadha. Malkees nama qabu haasaan isaas nama duratti kan qajeelaa ta'e. Nama waan hundumaatti dubbate qajeelchatu waan hundumaatti toora kan qabu ture Yoosef. Dhumarra garuu kan nama ajaa'ibu achi keessatti rakkoo guddaan isa ga'e. Wantoota hedduu irra ga'e. Waa tokkoon sitti marka walii keessa qaba. Gaafa rakkinni sirra ga'u jedhanii. Gatii kaffaluu waanuma jiruudha jedhanii. Dhumarra garuu jedhanii. Gatii sii kaffalama jedha. Mee namni amane ameena jedhume. Gaafa kaayyoo Waaqayyo keessa sadaffaan isinitti hima. Diinaan marfamta. Harka walii keessa ol qabaata keedha. Gaafa kaayyoo Waaqayyo keessa taatu jedhanii. Diinaan marfamta jedha. Sababiin isaa jedha. Hin guddattaafidha. Waa isin gaafadhu boqqolloo qottanii beektu. Akkuma qottee itti guddata. Maal gootu re? Maal gootu haasaa? Hin haramtu hin shoggartu. Maal jalaa shoggartu? Haramaa jalaa kaaftu. Yoo haramaan jalaan ka'ute maal ta'a waan sun? Diina boqqolloo sanaa miti haramaan sun. Har'a diina keete Waaqayyo haramee sirraa hagatu. Wayyo. Isa mul'ata keetti marsee jiru Waaqayyo miilla keessa ol fuudhaate miilla koo jala gashu Waaqayyoodha. Diinni natti marsee jiru jedhamee dabalaate. Narra hakaasu jedhamee dabalaate. Faarsaa 27 lakkoofsa irraa kaasaa nu dubbisa. Duulli na marsee yoo buufate iyyuu garaan koo hin sodaatu. Lolli yoo anatti ka'e iyyuu ani hin shakku. Ameen. Ani maal hin ta'u? Hin shakku. Meerka walii keessa ol qabaatimi. Duulli yoo si marsee sitti ka'e iyyuu jedhanii. Hin sodaatin jedhanii. Kan si wajjin jiru eenyudha? Garaan koo maal hin ta'u Daawiti? Hin shakku. Duulli na marsee yoo ka'e iyyuu. Gaafati kaayyoo Waaqayyo keessa taatu duula sitti marsa. Mee waan karratti dubbadhee isinii karadhaa dhaggeeffadha. Duulli gaafa rakkina kee mul'ata keetti baay'atu gammadi. Sitti duula jechuun lakkoofsa kan hin qabne jedhamini. Lakkoofsa kan hin qabne. Lakkoofsa miileeratti tireelattee lakkooftu. Duula jechuun waan lakkoofsa hin qabne jechuudha. Duula. Lakkoofsa kan hin qabne, lakkoofsa kan hin beekne. Macca wanta baay'ee jechuudha. Macca ammeenyaa, macca foora ammeenyaa, macca seexanaa, macca budoota, macca xonqaawwataa, macca wantoota hedduutu jira. Afuurra kana yoo sitti marsanii jiraatan iyyuu garaan koo sodaatu ture Daawiti. Ani darbeen deema jedhe. Harka walii keessa ol qabaate mee dabartee deemta jedhame dabalaate. Jedha dabalaate dabartee deemta jedha. Waaqayyo jedha. Waan haaraa godha jedha. Sababiin isaa Waaqayyo warra amaneef waan haaraa godha waan ta'eef seexannis maal gooti hin baddaa, hin duutaa, hin salphattaa namaa gadi taata. Duulli yoo na marsee buufate iyyuu garaan koo sodaatudha. Inni dhuma hiyyeessa fakkaachuudhaan. Kaayyoo Waaqayyo keessa gaafa taatu hiyyeessa fakkaattee harka walii keessa ol qabaate keedha. Hiyyeessa fakkaachuu irraayidha. Kaayyoo Waaqayyo keessa jedhaani jiraachuun gaariidha jedha. Mee Maatiyaas 5:3 irraa kaasaa nu dubbisame. Nu hiyyeeyyotii fakkaanna. Nu hiyyeeyyotii kaayyoo Waaqayyo keessa gaafa taatu waa hin baafne hiyyeessa waa homaayyuu kan hin beekne gaafa taatu garuu humni si keessa jiru waan guddaadha. Karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an. Karaa hafuuraatti warri hiyyeessota ta'an haa gammadanii. Haa gammadan. Mootummaan Waaqaa kan isaaniiti. Kan isaaniiti. Warri garaan isaanii gadde. Warri garaan isaanii gadde. Haa gammadanii. Haa gammadan. Isaan jajjabina hin argatu. Isaan jajjabina hin argatu. Warri garraamiin haa gammadanii. Warri garraamiin haa gammadu. Isaan biyya isaa abdachiifame hin argatu. Isaan biyya isaa abdachiifame ni argatu. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaanii dheebotan haa gammadanii. Isaan geessifachuuf jiru. Warri namaaf ho'an haa gammadanii. Isaan ho'a hin argatu. Warri yaadni garaa isaanii qullaa'u haa gammadanii. Isaan Waaqayyoon hin argu. Haleluuyaa. Ameen jettanii. Isaan maal ta'uudha? Waaqayyoon hin argu. Hiyyeessota warra ta'an hafuuratti warra hiyyeessota ta'an haa gammadan isaan jireenya bara baraa argachuuf jiru jedha. Meerka walii keessa wal qabaate keedhaan hime yoo fakkaatte iyyuu dhumii kee sooressa jedhanii. Jireenya bara baraa qabda jedhanii.
Mee ani qabattan harka sul kaafadhaa. Ani qaba waaqarraa kan jettan maqaa Yesuusin irraa kaasee Kiristoosiif ta'e. Mee gammaddanii beektu mee tokko kan tokko sii qaba. Qabeenya caalu maalidha? Kiristoos fayyaa. Hageessin abbisu. Kiristoos taanee fayyaa. Harka walii keessa ol qabaa keedhaan mee Kiristoosin qabaannaan jedhanii. Waan hundumaa qabda jedhanii. Haleluuyaa. Mee akka Kiristoosin qabaachuu keessatti gammaddan. Waaqayyoon sin jaalachuu keessatti gammaddan. Haleluuyaa. Sammuu akkasii qabaachuu keessatti sammuu Waaqayyoo waaqeffatu. Waaqayyoof hojjetu. Waaqayyoof qabaatu. Gammaduun keessan gammadoodha. Meelillee galata laadhaa kan Yesuusiif. Ol qabadhaa daraa Waaqayyoo. Waan isaan beeku inni namni furatu guutama. Afuura wayisii dhufa. Waan isaan beektu. Daraa Waaqayyoo eenyu kan amanu? Eenyu asii bee waa dhaga'u? Isa boosuu Waaqayyo deebii fideera. Libaanzaash. Zeelee boossa. Herrega keessan galineeti. Herrega Waaqaatu hojjedhu ammaati. Mul'ata keessan galineeti. Mul'ata Waaqaan hojjedhu ati. Dandeettii keessa beekumsa keessa haala keessa Waaqayyo deemaa dhufa. Waaqayyo deemaa dhufa. Waaqayyo deemaa dhufa. Makabreze rebele bossia. Yeqaba meera kam koida. Nama mantiin barbaadadha. Sadugaa Waaqayyo waan dubbadala. Ila waan dubbadala. Asii baatee kan kee qabamee si dhufa. Ila kan kee qabamee si dhufa. Meesiyaa sadii qabamee naa dhufa kan koida. Lama dabalaa jedha. Sadaffaa dabalaa jedhame. Na asii gadi baatee waan nagaa kan jedhu qaba. Asii ba'ee waan duwwaa waatu naata misraachoo akka kaleessaa miti waan godha waan qabame sun maqaa Waaqayyoo isa jiraata sana dibeetiin Waaqayyo har'a waan haala tokko siif hojjeta. Waan haala tokko siif hojjeta. Wow. Ergamoota Waaqayyoon arga addaatti milikkita godhuun arga. Harkatti milikkita godhuun arga. Miillatti milikkita godhuun arga. Ilaa dudduuba kanatti illee milikkita godhuun arga. Kan kee dudduubaan si dubbata, fuulduraan si dubbata, bitaan si dubbata, olii si dubbata, lama hundumaan si dubbateera. Mee namni tokko mee haalleluuyaa. Tokko. Lama. Saduma. Iyya kee dhiga dudduubaan naa dubbata jedhe. Fuulduraan naa dubbata jedhe. Bitaan naa dubbata jedhe. Mirgaan naa dubbata jedhe. Oliis naa dubbata jedhe. Kan kee barana gaa akkasitti si jiraachisa gaa. Dudduubaa dubbata, fuulduraa dubbata, bitaa dubbata, mirgaa dubbata, olii dubbata. Bara 2018 si jiraachisa. Mee namni tokko waan jecha gadu waan dhukaa jedha adaraa Waaqayyo waan nagaa jira. Sagalee kenna dukalaan ilaala dhaggeeffadhaa keedala dudduubaan naa dubbata, fuulduraan naa dubbata, bitaan naa dubbata, mirgaan naa dubbata, olii naa dubbata naa xumurama jedha. Deebii jedhama. Dudduubaan naa dubbata, fuulduraan naa dubbata, bitaan naa dubbata, mirgaan naa dubbata, olii naa dubbata. Barri 2018 akkeessa deemee. Harka walii keessa ol qaba dira Waaqayyo waan dubbadha labaasee komanda labaasiyaa. Reele berre bolo bogo sakaya baayya. Harka walii keessa ni wal qaba. Fuulduraan naa dubbata, dudduubaan naa dubbata, fuulduraan naa dubbata, bitaan naa dubbata, mirgaan naa dubbata, olii naa dubbata. Bara 2018 akkasittan jira deemee. Recha, ripa, ze komanda ye pola rabas. Rele bas ze komanda ye pola ze alabarabas. Eberele bo she komanda yaba. E pola raba, aburoge yaba. Mendere bo sakaraboria. Waaqayyo harakas goda gabarana e. Duduba si dubata, fundura si dubata, bita si dubata, mirga si dubata. Oli si dubata, barra kumala makosa dia tiga kasih. Duduba na dubata, fundura na dubata, bita na dubata, mirga na dubata, oli na dubata, barra kumala makosa dia tiga kasih. Ilillah kalau tidak ada malu jabe sahaja. Akan aja lara. Waaqayyo waan godhan jiraar redeebiin ammoo nama taphatu harka walii keessa ol qaba. Dudduuba siifa dubbatu jedhani.
Fuulduraa siifa dubbatu jedhani. Bitaa siifa dubbatu jedha. Mirgaa siifa dubbatu jedha. Olii siifa dubbatu jedha. Barri 2018 jedha. Kan kee akkasii waliin jedha. Namni tamani kun argaa kora kan jiru siya sadi ameen jedhu oltaay. Jabana ameen jedha. Sasadafa ameen jedha. Dibata kan sii kadhadha garkee ol kaafadhu. Dibata dudduuba sii dubbatu sii kadhadha. Dibata fuulduraa sii dubbatu sii kadhadha. Dibata bitaa sii dubbatu sii kadhadha. Dibata mirgaa sii dubbatu sii kadhadha. Dibata olii sii kadhatu sii dubbadha. Dibata bara 2018 waa sii hojjetu sii kadhadha. Harka kee ol kaafadhu garraba laba zeeroo loboosiya. Maqaa Waaqayyoo isaa jiraatan kan dudduubaa sii dubbatu dibati siif haa ka'u. Fuuldura kan sii dubbatu siif haa ka'u. Bitaa kan sii dubbatu siif haa ka'u. Miduraas kan dubbatu siif haa ka'u. Taa'eera lellegate. Ilillee galatanaadhaa Yesuusiif.